Baankiin Gadaa dameewwan isaa babal'isaa jiraachuu ibse. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo Gimbii fi Naqamteetti dameewwan isaa eebbisiisuudhaan hojii eegalchiisee jira. Beenyaa Shiiramuu akka xaalutti isinitti hima. Baankiin Gadaa tajaajila baankii guutuu fi olaanaa maamila isaa giddu galeessa godhatee haala mijataa ta'een kennuuf taasisaa jiruun hojii dameewwan isaa babal'isuu irratti kan argamudha. Haaluma kanaan baankichi damee isaa 72ffaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti banuun hojii eegalchiisee jira. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Taambiruu baankiin Gadaa guddina dinagdee qofaaf osoo hin taane ibsituu eenyummaa Oromoo waan ta'eef kaayyoo baankichi hundeeffame milkeessuuf hojjechuu akka qaban himan. Baankiin Gadaa iddoo kanatti guyyaarraa akkasitti ifatti banamuu isaatii fi nus gammachuu keenyan sinis abbootiin aksiyoonaas nus bifa wal fakkaatuun fuula duraaf abbootii aksiyoonaa arrarraa kaasnee ta'uudhaaf kayyaan jirra waan taaneef kanaaf baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Abbootiin qabeenyaa fi abbootiin Gadaa godina Wallagga Lixaas banamuu baankichaatti gammaduun baankicha cina dhaabbachuun guddina isaaf kan tumsan ta'uu isaanii himaniiru. Baankiin Gadaa banamuu isaa guyyaarraa eebbifamuun isaa duruma bu'uura isaatii jammaree wanta hordofaa tureef baay'ee natti dhaga'ama. Sababiin isaa maqaa Oromootiin, duudhaa Oromootiin, aadaa Oromootiin sababa banameef ammayyuu gara fuulduraatti jajjabeessuufis yaada guddaan qaba. Namoota hordofanii akka isaan miseensa baankii Gadaa kan akka isaan ta'aniifis baay'ee tumsuun qaba. Kanaatiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Haaluma wal fakkaatuun baankiin Gadaa damee isaa 73ffaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti banuun hojii eegalchiisee jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godina Qellem Wallaggaa obbo Eebbisaa Bashaa hawaasni baankicharraa tajaajila gahaa argatee fayyadamaa akka ta'uuf deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu isaanii himan. Sirna faayinaansii fi sirna qusannaa si'ataa uummata keenya akka kennanuuf uummanni keenya bal'aan dinagdee keessatti gahee isaa taphachuu akka danda'uuf baankiin Gadaa gahee isaa guddaa taphachuudhaaf qophii guddaarra jira, ammas hojjetaa jira jechuudha. Jiraattonni magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee banamuun baankicha sochii hojiiwwan daldalaa fi misooma adda addaa irratti bobba'anii akka hojjetaniif kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. Jireenya hawaasichaa jijjiiruu barbaada. Kanaaf immoo gaheen baankolee qabanii gahee olaanaadha. Keessumattuyyuu immoo Gadaan gahee dachaatu irraa eegama. Hinaaffaa yookiin mul'ata na keessa jiruuni namoota akka itti hirmaatan dhaloota haaraan akka itti hirmaatu carraaqqiin godheera amma kootti. Kanaaf namoota fiduu qabna. Kana malees baankiin Gadaa adeemsa tajaajila baankii maamila giddu galeessa godhatee fi mijataa ta'e kennuuf dameewwan isaa babal'isuuf taasisaa jiru cimsee itti fufuun magaalaa Naqamteettis damee isaa 74ffaa banee eebbisuun hojii eegalchiisee jira. Bulchaa itti aanaan godina Wallagga Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa fi kantiibaa itti aanaan magaalaa Naqamtee obbo Tamasgeen Mirreessaa banamuun baankichaa rakkoo hawaasa dinagdee hawaasa furuu keessatti gahee olaanaa akka qabu himaniiru. Hawaasni magaalaa Naqamtee fi naannoo ishees banamuu baankichaatti gammaduun sochii hojii daldalaa fi misooma taasisan keessatti itti fayyadamuuf baankicha cina dhaabbachuu akka qaban dubbataniiru. Baankiin Gadaa tajaajila ammayyeessuun jiruu fi jireenya jiraattotaa jijjiiruu keessatti iddoo olaanaa waan qabuuf hawaasni aadaa qusannoo isaa gabbifachuun baankichatti fayyadamuu akka qabu pirezidaantiin baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo dhaamaniiru. Baankiin keessan kan inni moggaafate sirna Gadaarraa mallattoo fi eenyummaa Oromoo kan bakka bu'u Gadaa fudhateeti kan eegale. Hojiin hojjechuu qabus adeemsni deemuu qabus yeroo dheeraa keessatti kan maqaa isaa wajjin walgitu ta'uu qaba. Isa kana dhugoomsuudhaaf istiraateejii waggaa 5 baafannee hojiitti kan jijjiiraa jirru ta'uusaa gamanumaan isinii kaasuun barbaada.